Abo in beekattee waraqeticha tarsaaste malee silaa otoo irratti farramteetta ta'ee siidhumateetu jira silaa. Ay kanamee chokkileetii ishii kanamee hiittee jechuudha. Akkam ta'uuf deemtu. Qo'aati kan hin jedhumoo jechuudha. In barbaadu in fedhu ani ermeen laja kootiin arguun barbaadu sin jette miti. Qo'imeen numtati gottottee deemtu maalidhamee? Akka buchullaa saree jechuudha. Qo'imee maal si jalaa fuutii dhimma maal si jalaa qabdi. Sababa ishiittidhaan miti amma carraa kanarra kan gahaa jirtu mucayyoon kun nagaa fi ayyaanni jaalalli tokkummaan hafuura qulqulluu bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinidhaaf baay'atu hordoftoota kiyya mara keessaniif isiniin jecha egaa guyyaa har'aa ruuttaanii hundumti isaayyuu xumuramuu qaba dhaabbachuu qaba jechuudhaan dhufteetoo jirti innis akka ishiin jettetti ani yaada koo hunduma isaayyuu xumureera ta'uyyuu malee namni tokkittiin iyyuu markeedhaanii akka sababa gootanii hin barbaadu. Ani fedhii kootidha fedha kootidha ta'uu didee wanti hundumtiyyuu sirrata jedhee heegaan ture sirrachuu hin dandeenye isa kanaafiyyuu immoo ani immoo bilisa obbaasuu nan barbaada. Asumatti dhaabbata hin gaayoo jettullee dubbattee jirti jechuudha. Markeen osootti yaaddee baay'ee bareeda tureyyuu wanta salphaa miti kanatti jechaa jirtu inni ulfaata. Akkasumas immoo ennaa inni dhufee waan gaariitu uumamaa waan sirriitu uumama jedhee hin yaadu ani. Kanaafiyyuu immoo tasgabbooftee wanta jiru itti himuu qabda jedheeniitoo jira jechuudha. Egaa haala hunduma keessattiyyuu namni si duubaan jiru namni ana malee si gorsee kanaa mannaa yoo diigde gaa'ela kana sii wayyaa akkasiin hin jenne maaliif jennaan mucaan kee abbaa malee guddachuun sirrii miti yoo jedhuunillee yoo kun ta'ee abbaa ta'uunsaa inni sarrafamaa osoo hin taane ani garuu bilisuma bahuu fanii sammuu koo fataa gochuuf yoo jettullee dubbattee jirti jechuudha. Egaa kana gidduutti Abiraamin dhufee Abiraam yeroo dhufee jedhutti ishiitu si barbaada waan san mari'attu qabdi. Haa ta'uyyuu malee waan ishiin sin jettu dhaggeeffadhu jechuudha. Inni immoo yeroo kanatti ermeellaanis dhufaa jirti ishiidhaafis bilbileera. Jennaanii ermeellaan dhimma kana keessaa maalidha kan ishiin qabdu anaafis ilaallata malee ermeellaan waan ilaallatu tokkoyyuu hin qabu maalas keessaa fuutii dhimma maalas keessaa qabdi yoo jettu ruutaan dubbatte jechuudha. Inni immoo waan siin jettu qabdi mistira sitti himti ciitii waan jedhee fakkaata jechuudha. Ishiin hin fakkeessiti malee har'a osoo Abiraamii fi ruutaan gargar ba'anii tarsa'ee baay'ee ishiitti tola jechuudha. Sababiin isaayyuu milixxee yookiin immoo luuxxee Abiraam jala galuu waan barbaadduuf jechuudha. Egaa kana irratti hin dhufte jechuudha. Erga dhuftee booda egaa wanti ta'aa jiru ani yeruuttaa dhugumaanii gaa'ela kee diiguudhaaf sababa siif ta'ee jira yoo ta'eera ta'ee ani gidduu kee fi gidduu Abiraamiitiin hambaa sin immoo jaalalaadhaan akka waliin jiraattan nan barbaada nama jaalataniif immoo gatii hin kaffalu jettee ruuttaatti himte jechuudha. Simoo ruuttaatu irra beekaa siin jedhaa kana gidduutti immoo ruuttiyyeen jechuudha osoo kana beektuyyii ani yeroo lama si argee si waliidhaan haasa'eera irraa fagaadhu gaa'ela kootiif rakkinadha kanatti qabdu siin jedhee sitti himeetoo ture. Ati garuu hin diddee namoonni biraa fi akkasuma immoo hiriyoonni biraa fi inni akkamitti si'ii fi adda ta'ee sitti mul'achuu danda'e isa malee hiriyaan biraa hin jiru. Isa kana immoo simiti amma kan na dhaabsisuu danda'u turteetta. Silaa kaleessa ture amma iddoo waan hundumaa fixee wanti ati jette waan tokkottiyyuu hin lakkaa'u kiiloon irra kaa'u hin qabu jettee jechuudha ruuttaani. Haayuf dhaggeeffachaa naasaa jira iddoo malee hin jira. Isa kanadha siniin jechuun jaalladha isa tana kobalchiisa dhiifama siniin jedha. Sana booda egaa akka milee shimaanii jennaanii maal barbaadda yaadni kee maalidha
jedhe kammoo Abrahaam gidduudhaan yeroo akkasii inni jedhu ani kan hin barbaadu waraqata kanarratti akkanaaf harramtudha. Kana duwwaan sirraa barbaada malee waan sirraa barbaadu tokkollee hin qabu. Yoo jettuuni isa dhugaa jettamu itti yaadisiin jedheera. Elaa si qoocaa inni gaabbitaa akka har'aan ta'u dubbiin jedhee harka ishii qabee ababbaluu yaalee jechuudha. Kan akka ishiin kanarra geessee akka ishiin carraa kana fudhattu yookiin immoo ixaa kana fudhattu kan godhe Abrahaam si mataa keetidha jechuudha. Wal bukkee dhaabdee jechuudha. Mee simattaa mul'atu mee maal mee iddootti balleessite lafatti balleessite akkamatti si galuu dida Abrahaam dhugaan siin jedha. Mee namni si gorsu hin jiru dhugaa qabdas mee hiriyoota hin taaneedhaan marfamtee naanneffamtee waanta jirtuufi si galuu hin dandeenye. Ishii dhiisimee Ruutaan innumti garaa ishii keessa jiru akkam ta'a maal ta'a jettee xiqquma ishii yaadduu Abrahaam maaloo. Sana booda gaasheen guyyaa ayyaanaa waliin oolla jedhees is gaafadhee araarris bu'eera jedheenanii walii galleen kan ayyaana waliin ooluu barbaadeen achitti argamen ture. Amma booda immoo sifaanas ta'ee safaanas ta'ee hin argamu jettee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa Ruutaan kana dhaga'uu hin dhandhe jechuudha. Abrahaamis ababbalee jechuudha Ruutaa amma ta'ee jechuudha. Ani akka ishiin kana gootu hin barbaanne jechuudha. Markee gaafate qaama markee gorsiteettaa maal jetteettaan gaafannee dhuuni. Ani akka ishiin hin goone kadhadheen ture hin ta'u Ruutaa jedheen ture. Haa ta'uyyuu malee kan taasisuu danda'us kan dhiisuu danda'us siidha jedhee jechuudha. Yeroo baay'eetti seerachaa ture jechuudha. Siidha bakka situu ana otoo hin taane siidha jedheen jechuudha. Amma inni Abrahaam jechuudha akka yeroo hundumayyuu waa'ee Ruutaa kana namni biraa darbee akka isaaf gaafatu yookiin immoo isaaf sirreessu kan inni barbaadu jechuudha. Ani fedhu si faana jiraachuun barbaada. Siidha haadha mucaa kootiidha. Ani gaa'ela diiguun barbaadu. Isatti jettee hundumayyuu nan dhiisa. Haasa ishii sin naqu jettee maaliif itti fixxee seeraan haammattee maaf hin gaafatin tokko. Kan maatii jechuudha. Kinoo ishii waan hundumayyuu jetteetti gidduu keessanii nan baay'etteetti maal ta'eera isa ishiin jettu ati amanteete jechuudha. Ishiin hin sobdee jechuudha. Gaafa walitti sin deebitanii walitti galtanii dhuftee seentiin ta'uu akkasittiin jechuudha. Sana booda markeeni gaafannee situ sirreessa gaafannee dhuuni maal jechuu barbaaddee harkaa fuudhinaan jechaa jirtame jennaani eeyya harkaa fuudhii jedheen jechuudha. Innaaree jechuudha. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Achii booda harkaa fuudhee jechuudha. Abrahaam enkit godhee cire jechuudha. En kukkutee jechuudha. Haaqa en kukkutee bahee kutee jechuudha. Achi booddee ishiin kun immoo duuba kaattee jechuudha. Ishiin wanni kun ishummaan kun duuba kaattee isaan kun lamaan iddoo tokkotti afanii akkamina gochuu barbaada. Akkatti dhaanii na cunqursee na jiraachisuu barbaada. Amma yoomittan cunqurfamaa. Edda immoo hin barbaanne ta'e immoo maaliif hin sirreessine naani bakka maaliif akka kana gochuu hin barbaanne nan gaafadha. Maaliif akka inni adda yookiin immoo bahuu hin jaalanne dhugumaan ergasii barbaade. Kanaafiyyuu kun maftiin ta'u jedheetoo jira jechuudha. Anama asirratti Ruutii yoobsa qabaadhu. Mee waaqa keessa kadhadhu. Iddoo lamas ta'e mee obboleetti ko bakka mee si haa ga'u gabaa kanarra dhaabbachuun siin jechuun jaaladha. Calluma jedhii ilaalimee Ruutaa. Maaliif jennaan mucaa kee jajjabeeffachuu hin dandeessaa. Mucaa kee garaa guddifatta waan ta'eef calluma jedhii ilaalin siin jedhan akka